I am happy if you would subscribe to my brother's YouTube channel, Warzas Makes Alright. I get to leave sound givers on purpose because most of the times people prefer giving you lunch more than subscribing. I get to leave sound givers on purpose. So please subscribe to my brother Murray Corner YouTube channel. Everything is become for Warzas Makes Alright. Akkam jirtu maatii Maree Koorner kun Maree Koorneriidha. Maree Koorner akkasii mareettanii isin jajjabeessaa yeroo deemtan yeroo teessan mareedhaa waan isin fayyadu waan nama miin irratti mareedhaa sababni isaa mareetaan gowwaan qabu. Guyyaa har'aa keessummaan nuyi qabannee dhufne keessummaa ergisaan haa ta'u bittaadhaan haa ta'u hin beeknu biyyi Kaanaadaa nurraa fudhatteerti. Eebbaa Dirribaa. Akkam jirtan nagaasiif haa ta'u obboleessa koo jaallatamaa Masqoo yookaan Masqoo jennee waamna gaanuuni. Nagaasiif haa ta'u. Nagaansiif haa ta'u eebboo baga nagaan dhufte gara poodkaastii Maree Koorneriitti. Baga nagaan eeddee haadhoo ko. Namoonni baay'een nu gaafataniiru warra biyya keessaa qofa miti warra biyya alaas amma immoo yeroo kana diinagdee hojii wal qabatee immoo hanqinni waan jiruuf namuma diinagdee lamullee nu dhiyeessi namoonni jedhan baay'ee ture. Diinagdee isa oriijinaalii dhabanii maqaama isaa yaadanii. Maqaama isaatiin illee jajjabaan jedhanii. Hayyee maal taa'ee kun waan jiraa? Eebboon ergisaa immoo bittaadhaan deeme deebi'een dhufaa? Ergisadha. Bittaadhaan miti egaa ammaa fi biyya keenya isa kanatu nutti fayyadamaa jira. Yeroo xiqqoo booddee immoo egaa deebinee kilaba keenya isa duraatti deebi'uun keenya nafu. Kaanaadaanis kanuma keessanii? Kanuma keenya maali egaa kun akka kanatti akka haadhaatti akka abbaatti of biratti nu qabdee akka obboleessa hangafaatti nu kunuunsaa kan jirtudha. Kanaaf akkamittiin an biyya komiteedhaan immoo siluma mana beekta egaa siluma akka hundumti dhufa koo kun Ingiliffaa wajjin wantoota akkasii wajjin wal qabata waan ta'eef an siluma biyya taa'eyyuu asii achi Kaanaadaadhaa biyyi koo jedhee gaaffii natti ta'a ture. Amma gaafa nas dhufu immoo deebii gaafa nan argadhe natti fakkaata. Amma waa'ee Kaanaadaaf waa'ee Ingiliffaatti bal'inaan itti deebina booddee. Hayyee. Eebbaanii yeroo baay'ee hawaasa bal'aa wajjin wal beektaa sooshaal miidiyaa irratti aktiivii waan taateef namoonni baay'een si beeku. Waa'ee kee badaa ibsuun hin barbaachisu garuu waa'ee kee namoonni baay'ee waan kan hin beekan jettee waan yaaddu xiqqoo of ibsuudhaan jalqabime. Egaa maqaan koo Eebbaa Dirribaan jedhama. Kanan nama jiraadhu magaalaa Kaanaadaa. Magaalaa guddittii Kaanaadaa Torontoo keessadha. Duraan immoo warra nan beeknee fi hojii aartii hojjechaan ture waggoota muraasa waggaa dheeraa akkas waggaa 2 dura. Amma immoo egaa jireenyi waggaa meeqa? Waggaa dheeraa akkas gara waggaa 3 waggaa 2. Amma kunoo egaa biyya kana keessan jiraadha. Ati immoo egaa lubbuu badii kanan barbaada maalirra jirattee na gaafachuu keetiif galatoomi. Isa kaan immoo egaa irrumaa jalaa walitti maaliin naga. So eebbaan carraattiin aartii keessa galtee yaadattaa yeroo jalqabaatiif? Carraan ittiin aartii keessa galee aartii jechuun egaa gara diraamaa jechuu barbaaddeeti? Eeyyee. Gara diraamaa taanaan ana fiigooti baay'ee akkas miidiyaa irratti mul'achuus inooyi sun ture yookaan immoo caaluma jedhee diraamaa charchii keessatti hojjechuu ijoollee duukaa immoo qoosanii taphachuu irraa kan darbee miidiyaa irratti baasee dubbachuu hin jaalladhuun ture. Guyyaa tokkotu akkas waaqofaa duukaa wal barree waraabbii faarfannaa wayii irratti faarfannaa biraam tarree natti fakkaata I think. Faarfannaa sana irratti anaaf waaqoon andiroonii waraabuun deeme. Inni immoo diraamaa hojjeta ture waaqoon immoo achirratti wanta hojjetamtu wayii turte. Achirratti wal barree ergasii booddee baay'ee amalli keenya walii ta'e wajjiniin qoosnee taphachuutti kaane. Ergasii diraamaa isaanii akka kaameraamaanii ta'es hojii kaameraa kanas nan hojjedhaan.
ergasii diraamaan isaanii waraabuutti ka'ee jechuudha. Guyyaa tokko paartii tokko irra galinaan jedhanii nagashanii ergasii irrumaa jalaanan seenuu jalqabee jechuudha. Hojjechuutti ka'e. Waanan jaalladhuu fi nan rakkisnes jedhee yaada keessa galuun. Yaa isa booddee garuu namoota biratti hawaasa bal'aa biratti baay'ee fudhatama guddaa waan argatte waan jaallatamte natti fakkaata. Akkamitti argite? Namoota jechuun egaa nan jaallatame illee namni ofiisaatii dubbata jechuun illee ulfaata garuu akka amma tokko yaaleera jedhee yaada. Amma narraa eegamu amma gahaa ta'uu baatus amma dandeettii kootii yaaleera. Namoonni yaada gaarii naaf kennanis jiru. Gaarii ture. Gama biraadhaanis naannooma aartii kana jirta. Muuziqaadhaanis si beeku namoonni baay'een. Muuziqaa akkamittiin jalqabde? Muuziqaa gaafa jalqabu xiqqoo ishee gaafan waa'ee muuziqaa kanas taasisu imimmaan na dursuu danda'a. Kanaafuu obsaan dhaggeeffadhu. Muuziqaa kan beektaa obboleessa koo hangafaatu na dursee muuziqaa barate. Muuziqaa baay'ee danda'an gaarii ture. Ergasii booddee yeroo inni manatti shaakalu kanaa yeroo inni baratu kaasee bukkeen ture waan ta'eef anis jaalalli muuziqaa sun baay'ee na keessa gale. Baay'ee man baruudhaaf dharraan ture. Muuziqaa warra isteejii irratti taphatan gaafa ilaalu baay'ee ni naafa. Toon anis guyyaa tokko akka kanatti taphadhe jedhetu man muuziqaa taphachuu hin dandeenye jechuudha. Ergasii akkan jaalladhu kana manaa gaafa baranii utumani seeraan waa'ee muuziqaa hin barin meeshaa muuziqaa naa bitanii jechuudha. Kiiboordii ishee xiqqoo mana keessatti. Ergasii booddee yeroon kutaa 5 baradhu natti fakkaata. Ifama gaa I think yes namni kana keessa gaggashuu ni danda'a akkuma biyya alaa akka diiyaaspooraa. Si hubanna baay'ee si hubanna. Ishii tokkotti. Kanaaf yeroo akkuma haaluma kanaanitu kiiboordii manatti bitadhee shaakaluun jalqabee jechuudha. Kanuma irratti ni eegale. Ergasii booddee nama jaallattee itti fuftee yeroo dheeraadha kan itti hojjechaa jirtu. Muuziqaan biyya alaattis faarfannoota nu hojjettee nu gadhiisaa jirta. Biyya alaa erga deemte waggaa meeqa taateetta? Baay'ee tureera. Akkas gara waggaaf 6-8 ta'eera. Baay'ee tureera. Yeroo dheeraadha. Baay'ee. Akkamitti bartee biyyichatti? Ittiin baramu. Yeroo tokko yuutuubii kee irratti waa'ee biyya alaa hojjettee gadhiistee turte. Waa'ee biyya alaa waan biyya yeroo jirtu waan hin beekne achi geessee akka waan haaraa sitti ta'e. Biyya yeroo hin jiru waan hin beekne waan asitti waan haaraa natti ta'e waan hunduma isaati. Waan hin beeku tokko hin qabuun ture jechuun ni danda'ama jechuun homaan beekuutu hin taane informationii an qabu informationii dogoggoraa ture baay'eensaa. Gaafa isin jedhu as dhufnaan waan hundumtuu irraan gadee lafa walqixxaataa wayime dirree meedaa wayirra ammuma kaatee wayitti baatu ammuma kaatee karaarra ceetee bakka qarshiin lafa waan guutee jiru. Amma fakkeenyaaf yoon aartii hojjechuu barbaade bakka aartii koo akka kan barbaadetti kaameeraa bitadhee kan barbaadetti naannoo hojjechuu ni danda'a. Wanti hundumtuu wal qixxaataa wayii natti fakkaata ture bakka biyya taa'e. Kun immoo ishee tokko akka yaadduun ta'u wanti baay'eensaa akka yaadduun ta'u waan ati immoo akka yaadni ta'u jira moor akka sodaattis kan inni hin taane immoo yeroo itti jiraatus hin jiraatanis. Ilaalcha akkasii garuu maalirraa kan ka'edha? Fakkeenyaaf amma sababii biyya alaa deemuudhaaf fedha biyya alaa deemuudhaaf qabdurraa kan dhufedha moo namootatu odeeffannoo dogoggoraa sitti himeti? Akkam beektaa? Yeroo baay'ee ijoolleen jechuun maal isin jedha gaafa biyya teenyaa asofnuu nama miidiyaa irratti ilaalla mitiire. Jarri warri gara Noorz Ameerikaa kuni waa'ee isaanii kara fiilmii baay'ee garmalee ol kaasaniiru nutti. Baay'ee garmalee nutti ol kaasaniiru. Isarratti dabalataa namoonni biyya alaa jiran kunis immoo footoo gaarii nu gadhiisuu suurichaan ilaallaa wanta nuun fiilmii irratti agarru akka nuun dhufnee
biyya teenya jireenya nu jiraannurraan baay'ee addadha. Kanaafiyyuu eenyuyyuu taanaan dhufee wanta sana experience gochuu arguu hin hawwaa jechuudha. So jarrituu nutti himanii jechuudha afaan kan biraadha. Kallattii biraatiin waa'ee isaanii baay'ee nu keessatti ol kaasaniiru. Wanti baay'ee ulfaataan maalodha biyyi sana? Egaa inni kun akka dhuunfaa kootiitti haasa'ama malee akka yaaduma waliigalaa miti. Ani amma akka kootti baay'ee ulfaatadha waan ta'an yaadu. Qofummaan baay'ee ulfaataa. Wanti nuti baay'ee maal wanti nu ulfaanne jiraa? Kun kan kooti gaa yaada dhuunfaa kooti. So maaltu immoo salphata? Wanti salphatu maaltu salphataa? Yaaduun akka fata wanti salphatu. Wanti salphaan hin jiru jechuudha badaa. Wanti hundumti isaa chaalenjii qaba. Garuu immoo wanti biraan gahamne hin jiru. Hundumti isaa jalqaba namoota dhufaniiftu chaalenjii qabaataa. Baay'ee nama rakkisaa magaalaatti baruun, qofummaatti baruun, siistamii biyya kanaatti baruun, barnootatti barattee biyyatti barattee dhuftee sitti fudhatama qabaachuu dhiisuu danda'a. Amma dhuftee immoo barnootatti baratte sun sii fudhatamutti hojii dhabuun jiraata. Yookaan immoo hojii sii hin taane piroofeeshinii kee hin taane hojjechuutu jiraata. Hojii hojjettu sun immoo sitti tolu dhiisuutu jiraata. Biyyatti amma fakkeenyaaf hojii gaafa hojjettu bashannanaama hojjetta eessatti biiroo mootummaa dhaqii ilaali. Ganama isa biiroo galuu amma laaqanni gahutti si'a 4 shaayii dhuguu akka barbaadan bashannanii taa'anii feesbuukii isaanii fayyadamaa akka barbaadan taa'anii kan isaanii hojjetanii. Aadaan hojii biyya kana keessatti jiru garuu qoosaan hin jiru hojii irratti. Amman argetti jechuudha iddoo hin argine silas hin argine amman argetti garuu hojii jedhamee qoosaa wanti jedhamu wal bira hin deemu jechuudha. Akkas jechuun egaa biyyatti akkuma sila jetti sa'aatii 2tti seenee nama amma sa'aatii 6tti shaayii si'a 4 dhugaa. Simbiraa immoo guyyaa 4tti si'a 1 dhuga jechuudha moo akkam? Akkasis miti garuu yeroo hin argattu yeroo baay'ee hojii keetii yeroo baatu bakka hojjettu naannoo mana keetii ta'uu dhiisuu danda'a. Fagaachuu danda'a. Karaa irratti fixa sa'aatii keessa kaanii karaan baay'ee cufama waan ta'eef amma bakka hin jiru irratti hundaa'ee jechuukooti. Isa kaan immoo sa'aatii 8 hojjedhaa jettee deemta taanaan sa'aatii 8 hojjetta. Kun jala sararamaadha gaafa deemtu gidduutti boqodhaan gidduuttaan qilleensa fudhadhaan hin jiraatu yeroo baay'ee jechuukooti. Hojii irratti baay'ee siireesiidha. Sa'aatiidhaan si kaffalama waan ta'eef sa'aatii sanatti sitti fayyadamuu barbaadu guutuusaa. Sa'aatii hojii keetiitti mana boo'ichaa dhaquun irra jira firaddu'ee cidhan deema jechuun eeyyama fudhachuun hin jiru. Meebii waggaa keessa yeroo muraasa argachuu dandeessaa garuu baay'eef taanaan namni baay'eedha waan ta'eef bakkuma cidichaa taa'isiin jedhanii geggeessuu danda'u. Hojii argachuun immoo baay'ee ulfaata irra akkattaa jechuudha wanta sana hojii keetti deebi'uudhaaf. Kanaaf hundumtuu hojii malee teessee taanaan immoo jaadiga. Hundumtuu doolaariidhaanii kanaafuu baay'ee ulfaata. Yeroo tokko yuutuubii kee irratti kan ilaalaa turre waa'ee biyya alaa hojjettee waa'ee seexanni akkasuma wal bira deemti waan jedhu kaastee turte namoota baay'ee kan kolfisiisaa ture. Seexana wajjin nama akkam beektaa? Egaa waa'ee seexanaallee baay'ee akkas haasa'uun jaalladhu. Biyya kana garuu wanta amma yoona xiqqoo ishee turteetti bartaa. Gaafa biyya kana siistamii isaa keessa galtu homaa sitti fakkaachuu dhiisuu jalqabaa maal jedhan garuu yaaliin dadhabeen. Wal bukkee dabarra akkas nagaa bultee waliin hin jennu akkam bultee waliin hin jennu natti hin deeminetti ofirraa ifachaa matu irraa gortee dabarta maaliif wantoota namatti hin tolle baay'eetu jiru magaalaa keessa jechuudha akkuma wanti gaariin jiru. Waan akkamii fa'a? Egaa maal jedhee sii dubbadharee yerumti kun qamisii gabaabaa uffatee jilba isaa akkas si'a meeqa kufaa ture baatee si bukkee darbuu danda'a dhufee ijoolleen durbaa dhiira taatee deemtu jirti. Wanti namatti hin tolle baay'eetu jira. Ebboon erga Kaanaadaa deemte
Sun biyyaa ba'uu baattee yeroo itti jettee qabdaa? Yeroon ittiin jennee hin qabu. Amma hojjechaa hin jira waggaaf jee 8. Amma hojjechaa hin jira. Amma yeroo ta'u naa kenname interviyuu kana gidduutti addaan kutee gaabba. Yeroo addaa yerootti. Dhugaa dubbachuuf taanaan yeroon itti jedhe qaba. Amma garuu akkas natti hin fakkaatu. Amma yaadni kun maal gochiin dhufe si jedhu keessaa beerama. Yeroo baay'ee wanti ati gaabbitu akka ati fuulduratti hin deemne si qaba agartee. Kanaafiyyuu ergan biyya kana dhufee biyya kana keessatti maal gochuutu narraa eegama. Jireenya koo jijjiiruudhaa fi jireenya maatii koo jijjiiruudhaa fi fuuldura koo bareechuudhaa fi isa jedhu irratti fookasii gochuutti ka'e malee caluma jedhee akkasa duraanii gaabbii maan guutamuun gaarii natti hin fakkaanne. Kanaafiyyuu amma of sirreesseera. Duraan baay'ee booddeetti na qabee ture. Baay'een aaraa maaliif jechuun dhufeen jedhaa maaliif tokko barumsaan biyyatti baradhe tokkichaan naan fudhatamne muuziqaan baay'ee jaalladhu irraa fagaadheen ture gidduutti waan baay'eedhaan of qabuu yaaleera garuu rakkisaa ture haalli ture jechuukooti. Yeroo tokko namni biyya hambaati viidiyoo hojjetee rakkina biyya hambaa kana gaduma tarreessee poostii goonaani ijoolleen biyya keessaa biyya alaa kana ba'uun barbaadan immoo achuma akkuma kee achi geesseetu nu rakkisee waaqayyo rakkachuu rakkinuma akkasii nuufa kennu jedhaniitu koomentii godhu. Ijoolleettis hin faradu maaliif beektaa? Namni jireenya ofiisaatii biyyattis keessa jiru abbaanuu hin beekata. Namni amma fakkeenyaaf biyyatti maatii isa deeggaru hin qabne hojii hin qabne haalli hundumtuutti ulfaataa ta'e isaa gadi waan dhufee arguu hin qabu. Kanaafiyyuu yoo ba'e rakkoo hin qabaatu jedhee yaada. Namni garuu amma fakkeenyaaf nama akkamittiin haara beektaa? Nama manatuu qabanii jireenyatuu qabanii dhufanii jireenya hin taane keessa galantu jiru asii. Biyyumti alaa waan jedhameef qofa jechuudha. Waan jireenya gaariitu qabanii, konkolaataa gaariitu qabanii, hojii gaariitu qabanii dhiisanii badanii. Utuu haalli poolitikaa wanti waa'ee poolitikaas utuu hin taanis calma jedhanii bakka biyya alaa waan jedhamuufi jechuudha. Warra akkas akkasii warra jireenyatu gaarii qabanii dhiisanii deemanidha malee utuu achis rakkinni olii gad deebisee siree baara taanaan asis tokkuma jechuudha. Rakkinni faranjii olii gad deebisee na hareebuu jechuudha. Yoo akka barbaade ta'e immoo akkasaa biyyaa waanuma tokko waan ittiin jiraattu dhabdee rakkattu. Uumamaan jedhu jechuu kooti baratteenaan gatii kaffaltee waggoota muraasa baay'ee si sukkuuma olii gad deebisee ergasii booddee garuu kallattiidhaan inuma waan gaariitti ceetaa jechuudha jedhee yaada. Inni biraan waa'ee hojiiti. Namoonni biyya alaa jiran hojii isaanii badaan haasa'anii namoonni biyya keessa jiran dhannee maal hojjennaadhaani waa'ee hojii namoonni baay'een noksu. Egaa namatu mookisi godha maanni kun sitti qoosu beektaa gaafa maal hojjeta baluun maal hojjeta jedhaniitu sitti qoosu akkuma sila jalqaba si taasee gaafa jalqaba dhuftu nama hundumaatu hojii hin taane hojjeta jechuu miti. Namoonni keenya baratanii iddoo guddaa ga'anii barumsa isaaniitiin kabajamanii iddoo guddaa bakka poozishinii baay'ee gaarii jiraatanii hojii hojjetan baay'eetu jiru. Kan dhiyeenya dhufanii immoo barnoota baratanii gana of jijjiiruudhaaf hojjechaa bukkeetti immoo hojii isaaniitti hin tolle waan sitti tolu tokko argachuudhaaf waan sitti hin tolle hojjechuu qabda. Dirqama jiraachuu qabda waan ta'eef. Kanaafiyyuu hojii hin taane gaafa hojjetanii namni immoo wanta sanaan itti qoosa. Kanaaf jechatu dubbachuun barbaadanii jechuudha. Kanan hojjechaa jira sanan hojjechaa jira jedhanii. Kaan immoo biyya kana dhufanii baay'een isaanii kan isaan hojii hin taane hojjechaa hafanii fi maatii biyyaa gargaaran qabu namoota harka isaanii eegantu jiru waan ta'eef isaaniin gargaaraa barumsas immoo bukkeetti barachuudhaaf gaafa ulfaatu hojiima isaanitti ulfaatu hojjechaa jireenya sana fuulduratti dhiibuudhaaf yaalu waan akkas akkasiiti malee biyya kanatti dhugaa dubbachuuf taanaan barumsa baratteenaan waan ati ta'uu hin dandeenye hin jiru jechuudha. Carraan isaa numa jiraata baay'ee xiqqoo ishee si rakkisa malee. Kanaafuu eebboo ati maal hojjetta ree? Gaariidha. Jireenya biyya kanaa gaariidha.
gaariidha waa'ee waa hojii kana dhiibnaadha. Maalin hojjedha beektaa? Amma barnoota barachaa jira. Production ways kan akka hojjettu footoo fa'aa akka kaastu viidiyoos akka hojjettu argineerra. Saayidii irratti egaa hojii fuul taayimisii ta'uu hin danda'u garuu amma suuraa nan kaasaa viidiyoo nan hojjedha. Maalni kun suuraa kaasuu gaafa sin jedhu footoo namaa qofatu hin taane diilarshiippii akkuma hojii argattetti jechuudha. Amma fakkeenyaaf kaampaanii garaagaraa warra riil isteetii duukaa hojiin footoo akka biyyaa miti moor biyya kana keessatti qarshii isaan kaffalan gaariidha. Kanaafiyyuu bukkeetti ogummaa kooti waan ta'eef bukkeetti hojjechaa jira. Sakaaniif immoo barnoota barachaa jira. Hojii kan biraas egaa yeroo argattu yaalamatu garuu guutummaa guutuutti amma fuul taayimii fookasii koo barnootarran godhee jira jechuudha. Eeboo yeroo biyyaa baate Ingiliffis rakkisnee? Egaa na beekta ga'an jechuun Ingiliffaa wajjiniin akka haadhooti obbolaa hangafaaf qotuudha waan ta'eef. Eeyyuutu hangafa garuu? Ingiliffaan hangafa xiqqoo. Haadhoo koo Ingiliffa biyyatti afaan Oromoo barachaa turre malee Ingiliffa barachaa hin turre. Waan asin jedhu kanuma jecha salphaatiin. Biyyatti nuuni afaan Oromoo haasaa turre Ingiliffa seenee malee Ingiliffa miti. Biyyatti haasaa turre. Ani gaafan biyyaa ba'e jechuun ijoolleen hiriyooti koo wajjiniin dhufne jiru turanii hundumtuu bakka eebbaan Ingiliffa hin danda'u karaatti agarsiisadanii adaraa mucaa koo asii natti kennu achii natti kennu bakka namooti achi keessatti na arganis na beekanis bakka waan hunda isaa nuuf sirreessita dura nu buutee naan jedhan. Ergasii gaafan dhufee as ga'u Ingiliffa nan biyyatti beeku nama kan biraadha. Inni asitti dhufee argee kan biraadha dhuguu. Maal wanta xamaan akkasii fiiziksiin akkasiin cimaa dhuguu. Akkamitti haasa'u? Akkam beektaa lama fakkeenyaa fi nuuni akkam jirta jechuudhaaf how are you inni namni reegee keessumaa baafne tokko isaa Ingiliffa jechoota sana badaa bira darbuun jaallannu. Isaan how are you kanarra turuun barbaadan hojii qabu waan ta'eef daddafanii fixanii gara hojii isaaniitti deebi'uudha kaayyoon isaanii. Kanaafiyyuu how are you bakka gabaabsanii fakkeenyaa fi how have you been jennaan irra jennee waamna. Isaan how have you been bakka. Irraan turan bakka Ingiliffa kana paaraagiraafii sanuun ganaa torban tokko dubbisaa baanu deeqa lama gidduutti was frank keessa ba'anii fixanii yeroo isaan. Amma Ingiliffi kennee maal ture mee Ingiliffa keessa yeroo biyya jirtu tokko? Ingiliffattiin akkam beektaa ilaa guutuuma beektaa ilaala jechittii seeraan qabadhee fixeera. Yeroo tokko kilaasii keessatti mataa isaatti astamaarii goyyoomsee beeka. Interview tuun eessaaru waan an qopheessuu achi ba'een harkaa baddee Ingiliffitti gaafa itti dabalu an irra darbeera bakka mata duree biraatti ceera. Biyyatti yeroo barattu moo? Astamaarotaan ittiin impirees godhan ture. Naasisa astamaarota. Astamaarota keenyas gaggaariin jiru kaan immoo anumtu isaan caalaa waan an dandeessu warra hin danda'us jiru. Ingiliffittiin ila jecha gabaabduudha la. War thus makes our I do to live sound give us some purpose. Or to the relative, the other migration. Salfaadha. Jijjiiramtu bakka barootaaf qabadhee man deemaa irra Ingiliffatti. Kun amma kanuma keeti mini ofumaa uumte? Yaa. Gaafa chidhattu immoo hin jiru kun? Amma yoo ishee tokko waan hin barbaade dura buuseenini ishee immoo itti dabalaa gaarii malee ni hubatu gaa. Amma maatti wal hubachaa jirra afaan keenya wal jalaan dabarree anis amma tokko waan isaan haasa'an hubachuu jalqabeera. Isaanis na hubachuu jalqabaniiru. Gurbaan kun Ingiliffa jedhee maal haasa'an jennetti haaraa turan duraanii. Yaadadhaa faranjiin tokko Ingiliffa haasa'aa ture beektaa jedhee kophaa kun karaarraa akkas bilbilaan Ingiliffa haasaa deema. Na agartee maa inni naan jette mucaan kun maal haasa'aara maal munaa gaara naan jette Ingiliffaan. Waan as frank naan jette naan tokkeetti galagalee ilaalee biyya kana keessatti immoo intalattiin ijoollee durbaati. Ijoollee durbaatti immoo dubbachuu hin danda'amu. Gaarii miti dheedhiis. Maal siin jette? Ingiliffa kana takkaama dhageessa malee akka raadiyoo FM durii badaa kanarra deemuun waan akkamii? What is that?
naan jetti galagalteen ilaalte. Gaa immoo jecha akkas jechaan hamilee namaa cabsu akkasiitiif badaa bakka laannu irraan tarkaanfadhee darbee jechuudha. Kun baga si oolche kana bagan dubbatanii baga itti naasa'in waan namaatu uumama ture silaa. Afaan yeroo as turte hin hiiktafaa turte. I think ati Ingiliffaa haasoftaa waaqoon immoo si hiika ture. Waaqoon hin hiika malee waaqoon hin hiika. Ani Ingiliffaan haasa'a. Na yaalan ture. Mee Ingiliffaan mee daawwattoota maree koonnariitiin subscribe nu gochaa jiru waaqayyo isaan eebbisu garuu. Gochaan jira. Subscribe-tuun godhanii warra subscribe-tuun godhanii ilaalantu jiru. Mee Ingiliffaan itti deegnu afaan Oromootiin jennee dadhabne. Warra gochaa jiran hin galateeffannaa warra ilaalanii dhiisanii ba'an immoo gaarii miti ijoollee keenya subscribe gochuudhaan jajjabeessaa. Ingiliffaan akkati jettuun hin barbaade. Okay. I am happy if you would subscribe to my brother's YouTube channel, Warzas Makes Alright. I get to leave sound givers on purpose because most of the times people prefer giving you lunch more than subscribing. I get to leave sound givers on purpose. So please subscribe to my brother Murray Corner YouTube channel. Everything is become for Warzas Makes Alright. Ingiliffa kana booddee namni meeqa akka inni subscribe godhe sitti daran amma kana dura ijoollee keenya Oromoo matuu subscribe godha ta'uu danda'a. Ala amma Ingiliffaan amma seerraa kaasee garuu lammii biyya garaagaraa arguu dandeessa YouTube keessatti waan ta'eef abdiidhaan eegii si rakkisuu danda'u. Ingiliffaan maal jedhamu caamuun maal jechuu barbaade maal jedhanii si rakkisuu danda'u kana booda interview kan nama biraa. So umurii dargaggummaatiin namoonni baay'een biyya kana keessa jireenyi gaarii isa ta'u gaariis hin ta'in namni biyya Kaanaadaa keessumaa gara Kaanaadaa fi Ameerikaa kana namni deemuu hin barbaanne immoo hin jiru. Yookiin leetii ta'ee dhufuun irra ture yookiin immoo ariifadhee dhufuun irra ture umuriin itti dhufe kun sirrii miti yaada jedhu qabdaa. Maaliif yeroo baay'ee namoonni keessumaatu gaa'ela hin qabaatin gaafa biyya alaa baatu qarshii argattus jireenya kee sirriitti maaneejii gochuu fi waan pilaanii goote sana bira ga'uudhaa fi umuriinis murteessaadha namoonni jedhan jiru yeroo baay'ee. Dhugaadha. Ati ofii keerraa kaate maali ilaalte? Ani akka kootti amma ofii kooti gaafa waa'ee isa kan kooti haasa'u amma waaqayyo waan hunda isaa yeroo isaatti gaarii godhaa jedhee yaada. Utuun kana dura Kaanaadaa dhufuudhaaf appilaayi godhee na jalaa feelii godhee beekaa. Utuun kana dura dhufee gaafa kan ofii kooti yaadu gaariin ta'u jedhee yaada. Namuma salphaatti miira wayii keessa galuu danda'u amalli namaa daddafee natti qabachuu danda'u natti fakkaata. Amma garuu biyyatti seeraan bishaadhee waan an barbaadu beekee waan an itti jiru beekee waan hundumta isaayyuu naa galee booddeen dhufe waan an ta'eef asitti salphaatti asiif achi jechuu hin danda'u haala biyya kanaa keessatti jechuu kooti. Jabaadhee maalitti akkan jiru beekaa yoo chaalenjiin natti dhufee argachuu yoo jiraate dhabuu yoo jiraate maalitti akkan deemaa jiru sirriitti waan an beekuu fi sa'aatiin itti dhufe sirriima jedhee yaadan akka kootti. Tokko immoo waaqayyo yeroo hunduma isaayyuu taanaan waan siif godhu sa'aatii isaatti yeroo isaatti gaarii godhee siif godha waan ta'eef akka kanatti yaadan. Garuu yeroo baay'ee akka nama normaalii tokkotti gaafa yaaddu yeroodhaan dhufuun amma fakkeenyaaf barumsatti biyyatti baratte dhufee sitti yeroo inni daddafee si fudhatamuu diduu ganaa ati istiraagilii gootu ijoolleen biyya kanatti waan salphaadhaan barataniitu gara hojiitti ce'u. Maal taatu isa yeroo laaltu dhufee gaariidha itti jiraata. Yeroo barumsa barachuudhaaf piroofeeshinaalii ta'uudhaaf umurii gadaanaatti tiineejii taatee yoo deemte gaariidha jechuudha. Baay'ee gaariidha jedhee yaada. Keessumaa qofaatu hin taane maatii kee waliin dhufta yoo ta'e gaariidha. Qofaa taata taanaan garuu chaalenjiin biyya kana keessa jiru baay'ee ulfaataadha nama dhuunfaatii fi baay'ee jechuun ijoollee bishaatti hamaaf gaarii adda baastee hin barre taanaan baay'ee ulfaataadha. Kanaafiyyuu
maatii kee waliin dhufta yoo ta'e ijoollee maatii isaanii waliin dhufan maatiin isaan geggeessuu ofii isaanii maatiin hojii hojjetanii ijoolleen barnoota irratti qofa akka fokasii godhan yoo ta'e gaarii isarra kan darbe garuu bishaatanii dhufuutu gaariidha jedhee yaada. Waggaa tokkoo fi ji'a 8 achi turte kana keessatti mudannoon addaa si mudate jira? Mudannoon eegaan jiraata. Baay'ee jiraata. Inni jalqabaa magaalaa keessa baduudha. Bakka hin deemu ila gara iistiitti sa'aatii tokko wayiin deeman ture. Ergasii mucaa hiriyaa koo mucaa sana simateetu dhaqee tireen isteeshinii bukkeetti na buusee ani immoo kanan deemu gara iistiitti tireeniin gara kamitti akka inni deemu naan galleen tireenii dhufee dhaabbatuun arge malee gana tireeniin kan biraa kallattii faallaa deemu jiran seene. Baabura isaa kallattii faallaa deemu keessan seenee gaafan deemu inni magaalaa keessa dabarsee iddoo biraa na buuse. Maappii immoo laallachaan deema gaa maappii gaafan ilaalaa deemu kallattii isheen deemurraa faallaan na deemutti kee maappii maal waaqayyo biyyoon na nyaatee hin jedhe bakka. Na buusee jechuus hin dandeessu? Bu'uu hin dandeessu gidduutti. Akka carraa ta'e bakka sana bakkuma tireenichitti dhaabbatu sanatti buutaa gaafan keessaa bu'u moolii guddaa wayii keessatti na buusee bakka deemu sana daddafee gahuun qaban ture bakka san ganama ka'u waaree booda achi ga'ee jechuudha. Baay'ee rakkadhee ganaa kallattichatti deebi'ee rakkachuudhaa fi waan baay'eetu jira gaa waan akkasii karaa nama harkaa baduun hin jiraata. Bakka hojii deemtee jisee tokko sasee hojjisiisa wajjin walitti buuteetti gidduutti dhiistee galuun hin jiraata. Waan baay'eetu jira mudannoo garaagaraa baay'eetu jira. Kan namatti tolus jira kan nama aarsus hin jiraata jechuudha. Okay, so eebbaan amma kana booddee biyyatti galtee ga'aatii umurii dargaggummaatiin biyyaa baatee umurii dargaggummaa kee kana keessatti immoo gama charchiitiinis haa ta'u gama diraamaatiin gama aartii kan biraatiinis engeejmentii gaarii qabda turte. Yeroodhuma ol guddachaa jirtu kanatti reefuma mul'achaa jirtutti Kaanaadaan mormas qabde. Kana booddee amma akkamii deebi'uudhaaf saba kana gidduutti argamte iddoo kee duriitti deebi'uudhaaf fedha qabdaa yaada qabda moo akkam? Dhugaa dubbachuuf taanaan mata duree baay'ee salphaa miti. Mata duree baay'ee ulfaataadha. Akkuma jechuun gaafa biyyaa baatu salphaamatti baata gaafa biyyatti deebitu garuu maal qabadheen deebi'a maalirra jita jireenyi koo akkam ta'a maal jedhu wanta jedhu hin yaadda. Dhugaa dubbachuuf garuu immoo an akka kootti waan an jaalladhutu baay'eensaa biyya jira beektaa gaafa isin jedhu namni natti dhiyoo jiru hundi isaanii hiriyoonni koos hin beeku sooshaal laayifii baay'een jaalladha. Hiriyoota koo duukaa yeroo dabarsuu maatii koo duukaa yeroo dabarsuu wanta akka salphaatti ilaaltu baay'eensaa sooshaal laayifii keessatti anaan sammuu koo baay'ee na eegu turan. Wanti na gammachiisu guddaan isadha bakka hunduma caalaa qarshii caalaa maal caalaa iyyuu namoota wajjin walitti dhufeenyaan qabu. Qofaan jaalladhan qofummaan jaalladhan. Sarratti dabalata immoo waan akka aartii kan hojjette taanaan waan akka muuziqaa kan hojjette taanaan caalaatti biyyumatu gaariidha agartee. Biyya moor dandeettii si keessa jiru baasuudhaaf asitti amma fakkeenyaaf muuziqeessaa ta'e biyyatti barbaadamuu nan danda'a waan gaarii na hojjete namni na barbaaduu danda'a. Biyya kana keessatti garuu an nama taraadha. Gaafa isin jedhu muuziqeessaan dachaa inni karaarra taa'ee kadhatu mataansaa muuziqaa namni nu caalaa taphatu baay'ee. Inni karaarra taa'ee ittiin qarshii argachuudhaaf saantimaa kadhatu cal jedhanii kadhatan muuziqaa wayii hojjechaa maal jechaa kan kadhatan jiru. Warra akkasii amma kanaafiyyuu ani asitti jijjiirama fiduu hin danda'u. Warra yoo diraamaa hojjechuu jettee biyyatti paartii wayinaa kennamee eebbaan kana irratti gaarii hojjeta jedhamuu ni danda'a. Asitti garuu hin jiru. Kanaafiyyuu moor ani immoo akkamiin taabeeta waan hojjechuu hin jalqabne jedhee yaada hunda isaayyuu taanaan muuziqaas hojjechuu hin jalqabne diraamaas hojjechuu hin jalqabne wanti na keessa jiru waan an barbaadu waan an karoorfadheeru baay'eensaa gara biyyaati. Kanaafiyyuu Waaqayyo na gargaara. Anis immoo irratti hojjedha.
akka kootti jechuudha waan mati karoorsite waaqayyo si milkeessa waan ta'eef gara biyyaatti deebi'uun kaayyoo koos jalqabaa fi isa hangafaati. Waan baay'ee akkan hojjedhutti natti dhaga'ama. Dhibba keessaa dhibba immoo kanan piroomisii galu galee hojii kootti deebi'ee sirriitti akkan deebi'ee gaarii ta'u gara mul'ata kootti deebi'uun nana mana sirriitti waaqayyoonis isarratti nan kadhadha baay'ee. Si milkeessa waaqayyoo si akkasi gootu abdii guddaa qabna. Kan biraa eebbaan yeroo biyya tureyyuu faayinaanshiyal istaabiliitiitti baay'ee amanaa sooromee qarshii qabeenya kanaan nama guddaa ta'ee hojii gurguddaa hojjechuu barbaada. Namoonni jedhan baay'ee jiru. Ilaalcha akkamii qabda kanarratti? Amma kaapitaalli kee meeqarra ga'eera siin hin jennu garuu ilaalchuma qabdu. Soorumatti illee egaa eenyuuti nama nuree haadhoo koo soorumatti namni namanne illee hin jiru. Anis akkuma nama kamii soorumatti nama mana birriin waaqayyoon gaditti gaafa sin jedhu ittaanee isa lammaffaa akka sin jechuu kootu hin taane waaqayyoon wanti qixxaatu hin jiru. Isaan gaditti garuu birriin si kabajjis saree si gootis waan an argeen dhugaa. Keessumaa ilma dhiiraatii fi qarshii qabaachuun dirqamuma jedhee yaadan waan ta'e tokko jechuun wanta hin qabne yaaltee dadhabdeennaan rakkoo hin qabu garuu akka bakka gaafa waa'ee haala jiru reyaalitii bakkee kana keessa jiru ilaaltu dhiirri birrii qabaachuu qabdi. Yeroo tokko. Maalirraa kaate jette? Wayeefan jedhee kana eebbaa majjedhaa qabadha garuu dhiirri birrii qabaachuu qabdi. Inni kaan akkuma jirutti ta'e egaa birrii qabaachuu qaba gaafa sin jedhu caluma jedhee isa qabaatan otoo hin taane hojii hojjechuu hojii kallattii sanatti si geessan hojjechuu yaaluun immoo kan gahee keeti ergasii booddee gara sanatti deemtaa jechuu kooti. Kan biraan immoo eebboo namoonni baay'een gaaffii kan isaanitti ta'u eebbaan garli fireendii qabamoo hin qabu. Kun isaanitti dhugaa miti. Anumattuu gaaffii ta'a. Amman see tokko ta'ee garli fireendii qabamoo hin qabu. Wayilee gaafa akka ittiin taa'ee ofiis. Anumattuu gaafa saba duukaa gaaffii natti ta'u hin jiraatu. Garli fireendii ammaa fi hin qabu. Yaalaa madeemta namni waaqayyo abdiin kutatu searchi gochaama appilaayi gochaama yoo inni ta'uu dide immoo tarkaanfachaama gara fuulduraatti gara booddee ilaaluu hin jiru. Garuu rikamendiin goota distance relationship rikamendiin goota. Ta'u. Kabbaadiidha distance hin danda'ama miti hin danda'ama. Booddee immoo hin ta'u jedhee eebbaan jedhanii yoo distance relationship keessa jaalalli naansee tokko fageenyi nan daangessu beektaa yeroo baay'ee. Jaalalli si hin qabu jechuun miti jaalalli si qabaa jaallatta garuu gaafa immoo keessaa baatee bakkee teesse amma distance relationship keessas galee beekaa normaalii qaamaan gaafa wal bira jirtuu fi gaafa distaansii ta'u tokko miti. Akkasitti wal hubattuu akkasitti miira kee waliif ibsitu amma ijoolleen durbaa kun yeroo baay'ee dhimma gaa'elaa gorsa gaa'elaa keessa galuu koo miti garuu waan isaan kallattiidhaan si taasaan caalaa waan isaan miiraan siif ibsan waan baay'eetu natti fakkaataadha garuu. Kanaafiyyuu yeroo qaamaan wal bira jirtu wal hubachuudhaa fi ilaamee kun kana waliin jechuudhaa fi yeroo waliin dabarsitu waan abbichi jaallatu bartaa waan abbichi jibbu bartaa amala walii bartaa waan abbicha aarsu bartaa amma yeroo baay'ee gaafa bilbilaan teessee walitti haasoftu agarte gaarii taphatta beektaati badaama mudaa walirratti nagartu maariyaa haadha kootaa yeroo tokko malee parsantii guddaasaa gaarii bakka hundumti isaa. Naagaadhaan haa bulteettaa akkam oolteettaa waan isheen keessa oolte hin beektu waan ati keessa oolte hin beektu yooma afaanii walitti himte malee miira sana nagartu waan ta'eef dhuguma wanti sun gaa'elaaf hin geessisaa isa jedhu irratti keessuma namni takka wal argee hin beekne calma jedheema tokkicha utuu dursaniillee qaamaan wal arguu yaalanii booddee jaalala keessa galanii daddafanii waan akkasiin rekomendii godha malee jaalalli gargar fageenyaa xiqqoo ishee kana tabba isaa baay'ata jedhan akka kootti.
achitti ta'u amma fakkeenyaaf jireenyuma biyya hambaa keessatti hunduu akkuma sila jette yeroo kee gara caalaa isaa kan fixu hojiidha. Dirqama sarvaayivii gochuufis immoo hojjechuus irra jiraata. Achuma lamaan isaanii achi yoo jiraatan jireenya biyya sanaatti rileeshnshiipiin akkam maal fakkaata? Eessayyuu biyya kana qofatu hin taane eessumatti iyyuu taanaan haadha manaa dugugguruu lafee duddaa jedhumini sii taatu haadha manaa si tumsitu of bukkeetti qabaattee innaan baay'ee baay'ee magaariidha. Eessattiyyuu biyya kana keessatti immoo keessumaa yeroo baay'ee nama wajjin akka hiriyoota duukaas akkuma jaallatte waliin agartu hundumtuu hojii isaatti fiiga waan ta'eef haadha manaa nama si jaallatu wajjiniin gaafa jiraattu atis nama jaallattu wajjiniin gaafa ta'u moor jireenyi salphaataa faayinaanshaalii wal deeggartaa akkasa biyyaa caaluma jettee bardanii isaa nama tokko irratti qofa hin kufu. Kanaafiyyuu faayinaanshaalii wal deeggartaa yaadaan wal deeggartaa meentaalii kallattii garaagaraatiin wal bukkee dhaabatta waan ta'eef moor gaariidha jedhee yaada yeroo wal bukkee taatu. Biyyuma sanattiyyuu biyya kamittiyyuu taanaa wal bira jiraachuun gaariidha. Wal bukkee jiraannaan wanti baay'een isaa salphaataa nama jaallattu wajjin taanaan salphaadha nama hin jaallanne wajjin taanaan immoo gaa warri fuudhanii sitti himuu danda'u. Wanti ati fakkeenyaaf biyya hambaa teessee biyya hawwitu yookiin nyaata ta'uu danda'a, aktivitii garaagaraa ta'uu danda'a waan itti hawwitu jira. Baay'ee dhugaa waan nagu baay'eedha. Tokkoffaa hunduma caalaa warra manaa nan yaada. Beekoo harmee koo obboloota koo maal nan yaada jechuun akkas jedhee dubbachuudha dubbadhu yeroo baay'ee akkuma bakka namni ijoollee taate maanni dhimma kana geessee akkasuma warra manaatti akkas godhattu maal namaa jechuu barbaadu miti garuu an akka kootti gaafumaan hoo bakka dhugaa waan keessa koo jiru si taasa'u an warra manaa baay'ee magar malee yaada. Isa ammaa qofatu hin taane immoo bakka amma isaanii lubbuudhaan na bukkee jiranitti utuma bukkee jiraadhee bakka yeroo hundumaa kallattii isaaniitti na barbaadanitti qarshii qofa miti viidiyoo qofa miti gaafa qaama wal bira jiraattu waan ati sheerii walii gootuun jiraata beekta. Kanaafiyyuu na yaada maatii koo na yaada tokkummaa waan baay'ee yaadu ijoollee hiriyoota koo duukaa diraamaa hojjechuu muuziqaa taphachuu keessumaa gaafa asittis nan taphadha garuu jira miti miirri inni sirrii bakka kana tagartu biyyatti dhabeetta akkasa biyyaan ta'u biyya kana keessatti namni isaa xinnoodha. Environmentii keessa ooltu gara muuziqaatti siin kakaasu. Amma duraan iddoon ture hin beektaa gibbii seminarii bukkeedha. Hiriyooti koo akka jiranitti muuziqeessitootadha. Waa'ee muuziqaa kana wajjin waan wal qabatu gaafa dhagaa ooltu gaafa laalaa ooltu baay'ee sitti tola waan aartii wajjin wal qabatu. Kanaafiyyuu siitingii wantoota keessa ture sana nan yaada sirriitti baay'ee yaada. Kan biraan eebbaan erga biyya alaa ba'e tunni kuukii godhu argineerraa nyaata bilcheeffatee nyaachuu jalqabeera. Eebbaan asitti bilcheessuu hin danda'a ture? Ani qofaa koon almost ergan manaa ba'ee ofuma gootiin hojjetadhee nyaadhaan ture yeroo baay'ee egaa ilmi dhiiraa yeroo hundumaa akka ijoollee durbaa kana manuma keessatti hojjetaa yeroo hundumaan hojjetu. Ani akka kootti garuu keessumaa yeroo barnootarra ture manumatti hojjedhee nyaadha. Qarshiin sin ga'u agartee bakkeedhaa yeroo hundumaa nyaata taanaan tun nyaadhee nan jaalladha. Tun nyaadhee natti tola garuu hin danda'amu waan ta'eef manatti nan hojjedha. Dur immoo harmeen koo yeroon kutaa 9 baruu natti fakkaata hojjettuun keenya tokko nu dhiistee gara iddoo biraatti biyyatti galtee anaaf harmee koo qofatu wal bukkee ture. Abbaan keenya immoo akka carraatee hojiidhaaf jedhee biyya biraa jiraata ture. Yeroo sanatu harmeen koo natti agarsiisuutti kaate. Isheenis xiqqoo ishee yeroo sanatti dhukkubaan ture akka jaallatti kaatee wanta barbaadu naa qopheessuudhaaf rakkisaanii dhukkubaan ture waan ta'eef yeroo sana of bukkeena keesseetu akka itti shunkurtii muruu natti agarsiisaa
wantoota tokko na hojjisiisti turte akkasumatti na bukkee ciistee akkas godhi jechaa jira wanta hojjetamu fudhadheen ishee bukkee dhaqaa isheetu natti agarsiisa baay'ee na fayyadeera garuu qofaa kootti yeroon qofaa koo jiraachuu as gaafan dhufee ergan dhufee boodas biyyattis ilmi dhiiraa akka itti nyaata hojjetan baruun dirqamuma jedhee yaada. Kanaafuu paartii roomaantikii ta'uu keessa jira yeroo rileeshnshippii keessa galtu haadha manaa keetiif kuukii gochuus irra jira. Bara qaroominaa kana keessa durba duwwaamni kan kuukii godhu gara kichinii dhiirris seenuutu irra jiraata ilaalchi jedhu jira waan ta'eef amma. Itti nama naan. Okay. Achirratti hojjetu. Dhugaa dubbachuuf nan koosalleeti. Isamee caluma jedhanii bakka taraa baafachuu qabna akkas taanee akka kanatti akkas goone wal qixxummaadhaan akkas gochuu qabna maal jedhaniin osoo hin taane bifa jaalalaatiin deeggaruudhaan yeroo jechuun sa'aatii 12 sa'aatii 13 isheen hojii hojjechaa turte dhuftee gaafa isheen manatti galtu ani immoo soofaarra ciisee biddeen naa kennise akka jedhanis miti garuu wanta inni irratti deeggaruu qabu nan deeggaraa garuu kuukiingi ijoollee madurbaa jaallatadhe yaadan nuuni an ofii kooti yeroon itti hojjechuun isheen jibbisiiftee agaba oolu jira. Akkasumatti yookaan bahee waa bakkeedhaa nyaadhaa yookaan immoo yeroo hundumaa namatti hin tolu maansaan beekuun dhugaa. Yeroo akkasii isaanumti yoo hojjetan gaariidha yaada kanaaf iyyuu sakkitee hojjechuu qabna jedhan kanatti naman garuu beekee immoo kallattii kamiin iyyuu taanaan isa duwwaa miti utuu mataa dha'uu beekee iyyuu yeroo gaasheen mataa hiikkattu hiikee fi yeroo isheen nama jaalalaatee dhinuuf yaada beektaati ishee tokko jaalallee mana argate. Yoon jaalala keessa galee roomaantikii kana nan danda'aala keessa nan milkaa'aala waan jedhu hin shakka. Kennaama keessatti fakkaatamni kennaa keeti. Jaalladheen naan nan gaggabaan yeroo waan beeku malee jaalladheen naan jaalala keessatti waan hin goone hin jiru. Kanaafuu kuukii gochuu ofuma kootii yeroon itti nuuf qaba waan ta'eef. Isarratti wal hubanna jaalallee koo gara fuulduraa isarratti understand wal gochaa deemna. Sin gargaara garuu egaa baalaansii gochaa deemna jechuun barbaada. Eeboo gaaffii nama si gaafadhu kana baay'een jaalladha nama baay'ee gaafachuu baay'een jaalladha. Eebbaa saafilummaa isaatti gorsa kenniiftu jedhamte jechuudha. Gorsa akkamii kennitaaf? Dhugaa gaaffii baay'ee guddaadha. Amma erga as dhufe jechuun yeroo qofaa yeroon itti ta'u baay'ee ture waan ta'eef yeroon itti ofii koo duukaa wantoota dabarse yaadu waanan keessa ture waanan yeroon barachaa ture waanan keessa ture ijoollummaa tokkooti kaasee waan baay'eetu sammuutti si dhufanna. Akka kootti tun amma taayisaa booddeetti deebisuu hin danda'a ta'e tokkoffaa inni jalqabaa yeroo kootti fayyadamu. Yeroo kootti fayyadamuu gaafa siin jedhu kallattiidhaan waan an qabadhee jiru tokkotti yeroon moobaayilii irratti dabarse nan haaraa yeroo baay'ee teesseema halkanuma galtee bakka amma yeroo tokko muuziqaa hojjedhee galee taa'iman galgala tiiktookii kana daddabarsaa oolu wantoota daddabarsite suni yeroochatti tun fayyadameera ta'ee jettee si gaabbisiisa maaliifi hundumtuu yeroo qaba sii galee amma fakkeenyaaf itti gaafatamummaatti amma akka biyyaa miti amma yeroon koo biyyatti yeroo immoo bal'aan qaban ture jijjiiruudhaaf maal gochuudhaaf amma immoo sarvaayivii gochaatuuf jijjiiruudhaaf yaaltaa gara fuulduraatti immoo maal ta'a deema maatii horattee hundumti isaa akka ulfaachaa deema waan ta'eef yeroo kootti fayyadamuu hiriyoota koo jaallachuu moor maatii yeroo baay'ee waa'ee hiriyootaa waa'ee environmentii keessa olluu yaadneetu fookasii keenya gaafa dargaggeessa taanu gara maatii keenyaa ilaaluu irratti ni boomna jedhee yaada. Utuma jaallachuu dadhabnee miti yookaan immoo itti dhiyaachuu jibbineetu hin taane wanti kallattii yaada keenya maatii keenyarraa akkanuma fookasii goonee gara isaanii deeggarree hin jaallanne biratti yeroon dabarsine nu godhu baay'eetu jiru. Silaa moor utuun booddeetti of deebisee maatii koo duukaa yeroon dabarsu baay'ee guddaan godha jedhee yaada. Maatii keetiif akka iddoo guddaa qabdu akkati maatii baay'ee jaallattu sooshaal miidiyaa kee irratti tiiktookiidhaan itti fakkaata.
families everything kan jedhu argeera. Dabalataanis immoo namoonni baay'een namoonni gurguddoon baay'een nan dhagaa namoota tarii warra celebrity warra gurguddaa akka addunyaatti warra faranjootarraas namoonni baay'een isaanii families everything family first yeroo isaan jedhanii nagaama yeroo baay'ee. Namoota kanaaf wanti ta'e galeeraaf jechuudha. Anis Gamanumaan keessumaan dhufuu koo ji'a tokko dursee natti fakkaata. Gaafan ergan tikeetii kutadhe ji'a tokko jedheen tikeetii kutee of duratti. Yeroo na ga'uu didee agartee hojii hojjechaa jira hojiin irra jiru fixee namaa kennee deemuu yaada. Gaafan ilaalu edaa kana booddee akkan jaalladhe arguu hin danda'u. Sa'aatiin barbaade deemu edaa kana booddee bakka akkan jaalladhe bukkeetti deemuu hin danda'u. Jireenyi gargar nu fageessaa jira maal jedhee isa dhugaati baay'ee manatti dhaga'amee qofaa koo taa'ee yeroon itti boo'ee baay'eetu jira. Bakka nan gaabbee wantoota tun bukkee seeraan amma narraa eegamu wayii bukkee tureera ta'e tun yeroo koo wajjiniin dabarsee sirriitti ta'e waan akkasii jedhee baay'een gaabbee kanaafan mooru kan faamilii irratti fookasii koo amma gaafan taa'ee yaadu waa isaa irratti jabeessee dubbadha. Yeroo akkas taasiftu kana warri dhaggeeffatanis kan isaan deebi'anii akka ilaalan abdii guddaan qaba. Keessatti muuxannoo gaarii qaba jedhee yaada. Charchii keessatti yeroo dheeraa tajaajilteetta muuziqaa keessatti faarfattoota baay'eedhaaf kompoozii gooteetta. Gama aartiitiinis haa ta'u qoosaa garaagaraa keessatti hawaasa keessatti engeejmentii gaarii qabda beekamtii qabda. Umurii dabarsite kana keessatti erga biyya bakkee deemtees hamma jiraatte keessatti muuxannoo jalqabaa hamma of bartee kaastee hamma ammaatti dabarsite keessatti barumsa guddaa jireenyis barsiise maal baratte jireenya irraa jedhee yoon si gaafadhe deebiin kee maal ta'uu danda'a? Egaa wanti jireenya na barsiise illee baay'eedha garuu gaafan walitti qabeema isa guddaa waan ani hubadhe sitti himuu barbaadu hin darba. Kun mata duree guddaadha. Beekamtiin hin darbaa. Yoo rakkachaa jirta ta'e rakkinichi hin darbaa. Sooromni darbuu danda'a hin darbaa. Wanti lafa kanarraa akka jedhetti hafuu bakka jirutti hafuu Waaqayyo qofa. Kanarraa kan hafee wanti hin dabarre hin jiru. Kanaafiyyuu hamma danda'ametti gaarii ta'uu, namaaf gaarii ta'uu, ofiifis gaarii ta'uu, Waaqayyoofis gaarii ta'uu yaaluu kallattii kamiiniyyuu taanaan sammuu kee keessatti yoo iddoo guddaa jirta ta'es, yoo kuftee jirta ta'es, yoo sitti tolaa jira ta'es, sitti badee immoo wantooti garaagaraa jireenya keetti ulfaatanii waan gootu wallaaltee jirta yoo ta'es hin darba. Mata duree kana beekuun baay'ee waan baay'ee keessa nama dabarsaa, waan baay'ee nama jabeessaa. Ofii kootii kun baay'ee na fayyadeera. Lammaffaa toon hin dubbatiin waan hin dabarree fayyaan faaya. Hunduma caalaa qarshiin gaariidha. Beekamtiin gaariidha. Namaan jaallatamuun gaariidha. Waan hundumtu isaayyuu gaariidha. Garuu hundumaa wanti caalu fayyaa qabaachuudha. Waaqayyo fayyaa sii kenneera taanaan fayyaa kee eeggachuun baay'ee murteessaadha. Kanaafiyyuu Waaqayyo hundumaa caalaa fayyaa namaaf laatu. Namni immoo anuma dabalateeti gaafan kana dubbadhu. Fayyaa Waaqayyo erga takkaa fayyaa sii laatee ati immoo eeggachuun immoo ga'ee keenya jedhee yaada. Waan fakkeenyaaf biyya kana dhufee yeroon jalqaba dhufee nyaatuma argee bargarii isa biyyattii kajeelluuf jennee asitti argannee naan fuunee afaanitti of naquu soodaa kana miriindaa kana kookaa kana dhuguuni anuma ammataa koo fayyaa koo amma xinnootti qabadhe malee harkaa baasee oole anumaan iyyuu jechuu kooti waan hin taane keessa nagashee oole. Naa kanaafiyyuu fayyaa ofii Waaqayyo fayyaa inni namaa kennee eeggachuu. Waaqayyo miti fakka Waaqayyo gooftaa nagaa ishee fayyaa koo immoo na eegigaa Waaqayyo sitti of laadheeraachuun ta'e Waaqayyo harka kee keessas kaayeera jedhee yaadan fayyaa kee. Amma inni fayyaa si godhee jirutti amma harka kee keessa jiru sana eeggachuun ga'ee abbaatii jedhee yaada. Ispoortii jechuu qabda taanaan ispoortii hojjechuu, nyaata nyaachuu hin qabne nyaachuu dhiisuu, dhiphachuu dhiisuu, waan hundumaa Waaqayyotti gatanii dhiisuu, calma jedhanii yaaddaa ooluu dhiisanii
fayyaa ofii eeggachuun baay'ee baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Sooromtee akka barbaadde sooromtee fayyaan qabdu taanaan taayims zeeroodha. Hin gammaddu jechuudha. Kanaafuu fayyaan waan hundumaa caalaa jechuun barbaada. Waaw. Eebboon motivational speakerii natti fakkaatte haasaa keessa dhumaa kanarratti. Ispoortii kana min hojjetta akkam? Nan hojjedha. Baay'ee amma yeroo nan kaffala. Nan hojjedhaa caalaa ji'a ji'atti nan kaffala yoon jedhe. Nan hojjedha ispoortii amma dandeettii kootii yaalaan jira. Si'a tokko tokko konsistansiitu natti hanqata jedhee yaada. Guyyaa guyyaatti deemuu maal garuu wanta nama dubbachaa ture anaanis wanta na fayyadudha. Caalaatti ammayyuu taanaan akkan hojjechuun qabutti yaada. Garuu na yaala amma akka duraanii miti wantoota nyaadhu irratti dirqama eeggachuu jalqabeera jechuudha. Amma suusiin isaa sii ba'eera jechuudha. Gara jalqabaa yeroo dhaqxe sana akka gaariitti nyaattee bargarii kanas saba wada dhiistee. Nyaadhee maal nan xarage malee. Daakoo kana bargarii kana maal kana inni ofitti naqee bakka. Suma ture jechuun yeroo jalqabaa sana biddeenis akka daraa keetiin argattu manas hin baaneen ture hoteela keessadha kan nuti almost ji'oota muraasa turre nyaata nuun barbaannu miti kan isaan kan nuun nyaachaa turre waan ta'eef qal'abaan akkasii nyaadhan ture. Mooramma garuu ofii kootiin manatti hojjedha waan ta'eef waan an barbaadu filee nyaachuu wantoota fayyaa koo na fayyadan nyaadha waan ta'eef moor gaarii ta'edha jedhee yaada. Baay'ee gaariidha gaa eebboo gara xumuraatti hawaasa baay'ee si jaallatu hawaasa si hordofu kanaani waan jechuu barbaaddu yoo qabaatte akka dhufaa jirtus silas dubbatteetta. Obsaan eegaa jechuun yoo barbaadde kallattii maani? Egaa. Achuma waan jechuu barbaaddu waan biraas yoo qabaatte. Waan jechuu barbaadu yoo jiraate hiriyoota koo jechuun namoota hangafa kootti dubbachuu hin danda'u. Hiriyoota koo warra akka kootii fi warra anaa gadi jiranitti isaanirra beekeetu hin taane amma tokko afuma kootii amma hin arge yoo waan xinnoo fayyadee waan yaadu. Amma biyyatti barnootuma barannee fixneetu kallattii maanii isuma barannee hin barbaadannaa. Inni nuun barannu immoo wanta nuun barbaannu miti. Calma jennee carraamti sii ba'ee madhatta. Miteera yuunivarsiitii. Barbaade isatii waan waggaa meeqa guutuu injiinaringii yaadaa turte tiichingiin si ga'ee barsiisummaa dhattee barachuu dandeessa. Inni akkuma jirutti ta'ee amma addunyaan qaroomteetti. Kanaafiyyuu iskiilii dandeettii wayii waan ittiin namni si barbaadu wayii qabaachuu qabda jedhee yaada. Lafa kanarratti barbaadamaa taatee jaallatamaa taatee itti fufuudhaa fi iskiilii wayii qabaachuudhaaf yaalu waan baay'ee beekuun gaarii matee keessumatti bakka namni ittiin waan inni ittiin si barbaadu wayii dandeettii wayii barbaaddee onlaayinis ta'uu danda'a yuutuubiis ta'uu danda'a barattee wanta sana dandeettii sana qabaachuun baay'ee murteessaadha. Eessatti yoo taanaan baay'ee si fayyadaa jedhee yaada. Kallattii kamiyyuu biyya kamiyyuu yoo deemte amma fakkeenyaaf inni kaan barsiisummaa baratee barsiisummaa masaa sana barsiisuu itti fufa. Amma sanarraa kan koo miti jettee yaadda taanaan iskiilii jaallattu sanaa karaa yuutuubii ta'uu danda'a karaa ittiin baratan baay'eetu jira. Maastarii gootee barbaadamaa taateenaan eessatti yoo taanaan barbaadamaa taata. Kanaafiyyuu iskiilii qabaachuudhaa abdii kutachuu dhiisuu jabaatanii gara fuulduraatti waaqayyo wanta inni gara kee fidaa jiru beektu baay'ee gaafas jedhu yeroo baay'ee rakkinuma keessa jirtu ilaalta malee wanta gara keetti ulfina deemaa jiru ilaaltu waan ta'eef kallattiidhaan abdii kutachuu dhiisanii wanta isaanirraa eegamu gochuu kan waaqayyo immoo waaqayyotu xumura waan ta'eef waaqayyoon gargaaruu dhiisu. Inni waa'ee keenyaaf dhiphatu amma dandeettii keenya yaalla isa waaqayyo nuuf yaadu immoo isa waaqayyo nuuf hojjetu immoo harkaa fuunee yaaluu dhiisu. Waaqayyotti dabarsanii malaatanii dhiisu jedhee baay'ee gaariidha. Kana baradheeraan ofii kooti jireenya koo irratti waan ta'eef hiriyoota koo yookaan warra naan gadi jiran wanta kana dhaggeeffachaa jiranii fi kun baay'ee gaariidha jedheen itti dubbata. Eebbo galatoom biyya Kaanaadaarraa keessummaa keenya yeroo jalqabaati biyyaan baara afeeruun keenya
yeroo baay'ee mi'aa ta'e biyya sanatti nuuf qooddee daawwattoota keenya kabajjee nuunis nu kabajjee waan argamteef guddaa si galateeffanna. Sulfaadhu mas koo dhugaa baay'ee jabaadhu hojii gaarii hojjechaa jirta. Addaan hin kutinii akkuma jalqabaa kaasee egaa si ilaalaan ture sagantaa keessan hunda isaayyuu nan ilaala. Saawundiin keessanis mata duree isin irratti haasoftanis wanti hundi isaayyuu bareedaadha. Kanaafiyyuu ati jabaattee akkuma amma jirtu kanatti itti fufteennaan akka ati iddoo guddaa geessu nan amanaa nan beekasi. Akka kootti baay'een si jaalladha baay'een si kabajaa. Jabaadhu baay'ee galatoomi. Galatoomi akka pilaanii keetiitti gara hawaasa keetiitti yeroo jaalala waaqayyoo ta'etti deebitee immoo akkati hojii guddaa hojjettu anis abdii guddaan qaba. Ammas ittiin turtii kee turtii gaarii turtii bareedaa turtii itti milkooftu akkasii ta'u abdii guddaan qaba. Daawwattoota mareen koorner guyyaa har'aa keessummaa guddaa muriidhaan xinnoo nama guddaa gara biyya Kaanaadaa irraa isinii afeeree isinii dhiyeesseeraa yaada qabdan koomentii irratti barreessaa fi eebboon hin dubbisaa. Chaanalii keenya sabskraayibii godhaa. Laayikii godhaa yaada nuuf qabdanis nu qooduu hin dagatinaa maree koorner kan guyyaa har'aa kanaan xumurreerraa nagaatti.